Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtoota daawwattoota Ashaa inda akka dirtuuf jirtanii jabaatanii alhamdulillah dachaan dhufnee irraa agartanii gaa bakka jirullee argaa jirtanii waa kophaallee miti beektan nama wajjin jira irra manaajara keenya wajjin jirra kabajamtoota daawwattoota keenya manaajarri keenya immoo gaa jalqaba irraa haga dhumaatti meeshaa kana akka isin agartan kan agartanii isin beeksanii meeshaaleen isin barbaadan hundi as jiru jechuudha. Meeshaa global saaniin jira. Saanii Peermusaa ka sibiilaan jira ka biraandi isin beektan jechuudha. Sirreessa Ashaan Dakadir. Hayyee egaa kabajamtoota daawwattoota keenya. Hayyee mukallatti waan meeshaa agarsiisu. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya har'a meeshaa ajaa'iba isin agarsiisna. Haga xumura viidiyoo keenya nu wajjin tura. Kallatti waan gara meeshaatti qabi. Hayyee. Hayyee daawwattoota keenya ilaalamee sahaaniiwwan tuni sibiiladha garuu isaanii baay'ee babbareedantu jira. Kun asitti ilaalamee cilfaa isii wajjin saanii oriijinaalaa sibiila garuu ka shorbaadhaa ta'uudha baay'ee bareedadha. Ilaalamee kun meeshaa haaraa isin agarsiisa jechuudha. Jookiin kun ilaalamsa jookii baay'ee bareeddu taatedha. Yaani juusii wanta adda addaatiin ni fayyaddi. Haala kanaan ta'e kunoo diizaayinii biraati illee ni jira. Egaa waan akka sharaaba adda addaa gaafa qophiin adda addaa jiru itti fayyadamuuf isin gargaara. Distii saraamikii jira abbaa afur immoo abbaa shaniitu jira. Maankaa shuuffan jira. Asitti gara maankaa shuuffanni jira ni beektan gatii isaallee yeroo baay'ee isin agarsiisa waan ta'eef garanatti yoo tartan giloobaal sahaaniin booran baay'ee oriijinaala akka ta'etu jira. Abbaa shaniiti baay'ee hadiida jechuudha jalli isaa meeshaa oriijinaala ta'edha. Manatti illee yeroo baay'ee isin agarsiisee jira. Haala kanaan laallattanii meeshaa tokko bicha laaltanii ajajuu osoo hin taane meeshaa kana keessa akka barbaadan filattanii ajajuu dandeettanii. Saaniin kunniin illee ilaalame abbaa hafuriiti kawaxiidhaaf ta'uudha baay'ee oriijinaala. Raanii saaniin ka duraan beekamu nu biratti ni jira inni illee markajjii fi saaniin achirratti walirratti ka jiru sun illee baay'ee oriijinaala inni faashina akka dhufeedha jechuudha. Achirratti illee immoo xibabii jabanaa fi wanni ka qabutu jira. Daawwattoota keenya ilaalan jirtu achi qabee agarsiisa. Maashinni juusii ka adda addaatu jira. Ka qarshii kuma tureetu jira. Kuma 3,800 ni jira. Ka barbaadan filattanii bitachuu dandeessan isin jenna daawwattoota keenya. Garanatti illee kana qabiitii booyilarii yookaan ka bishaan ho'isutu jira. Inni biraa immoo xibabii jedhamaa kun meeshaa hunda of keessaa qaba. Ka sukkaaraa qabaa ka የቱ ሲኒ ቁደለማ ቀባ ከሱካራ ቀባ ከአናኒ ቀባ ጀበና ቀባ ሜሻ ባይ በሬዳ ኦሪጂናል ከተይዳ ዳጎተ ተከና አከነ ሲሲቲ ቦይለሪ ከብሻን ደፍሱት ጅራ ማሽን ጁስት ጅራ ማሽን ቂማሚ ዳፉት ጅራ ከሽንኩርት ላለችት ከሽንኩርት ጅራ Hayda wantoota keenya waa baay'eetu jira. Faarmuuzii adii kan mana keessaa ta'u kan muukii buna wantoota adda addaati. Amma immoo yeroon shorba Ramadaan illee dhufaa jira kan ta'e waan ta'eef kan shorballee hin jira. Egaa immoo jookii tanatti qaqqabne jookii baay'ee. Mee jookii tana laala jookiin kun yeroo baay'ee nu biratti baramaadha. Yeroo ammaa kana addisii bifa addisiidhaan dhufe kan duraan nu biratti ture sun dahaabiidha. Ka ammaa kun immoo bifa kanaan dahaabiif keessaa qabatee laala bifa diimaa akkuma san immoo bifa arangaadee jechuun bifa akkanaa kana fakkeenyaaf. Bifa kana wal biratti qabatee dhufee jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota kana bicha miti baay'ee furdaadhas akkuma san jechuudha. Baay'ee meeshaa furdaa fi akkuma baay'ee bareedaadha. Inni biraan mootu jookiin bifa birraammaa ta'een jira jechuudha. Birraammaa jechuun qaama isin argaa jirtan kana jechuudha. Meeshaa baay'ee biraandi ta'edha. Meeshaaleen kun baay'ee meeshaalee Dubaay irraa seenanidha. Meeshaalee suuqii bakka hundatti hin argamu jechuudha. Asuma keessatti osoo amma fakkeenyaaf bakka kana deemaa bitaa jetteeni deemanii hin argamu jechuudha. Meeshaan kun yeroo baay'ee kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaa birallee yoo kan barbaadan taate yeroo qophii adda addaa sargii qabna maal qabna ji'a ramadaana kana keessa mootu qophii adda addaatu jira nama baay'eetu jira jechuu dandeettanii. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkanumatti itti fufnaa jechuudha meeshaa kana isin beeksisuun keenya. Inni biraan mootu peermusii gosa barbaadaniin jechuudha. Yeroo baay'ee peermusiin kun nu biratti baramaadha. Peermusiin dahaabii kun jechuudha. Bifuma dahaabii ta'e bifa birraammadhaan akkatti hin jira jechuudha. Bifa baay'ee bareedaadhaan laalame. Meeshaalee kana mee ilaala meeshaa keessattuu peermusii gabaabduun tuni baay'ee oriijinaalaa jechuudha. Bifa kanaan laaltanii bitachuu dandeessan jecha. Ashaan immoo asiin maal jechaa jirtime?
daawwattoota keenya siinii nu biratti baay'ee beekamtu takkatu jira amma immoo faashinii isii sana osoo hin taane isirraa qayyaramtee tana taatee dhufteerti kunillee baay'ee siinii bareedduudha laalame siinii akkaan bareeddu jira jechuudha kunillee ani os qammachaa isii baasee osoo seeran isin agarsiise takka baasee isin agarsiisu kun daawwattoota keenya laalame kunillee baay'ee bareeddu taatee dhufte gatiin isii tanuma duraan isin beeksisaa oolu saniin takkaadha amma kanatu dhufee kana bichaa osoo hin taane filme tana bichaa osoo hin taane kun tunillee ni jirti kunis bakka ta barbaadan keessaa filattanii xiyyaa akka beeytan san itti qabdanii ka agarsiistanii isin filachuu dandeettanii cilfaan ni jira maakkaashuu bakka maanka ni jira kun immoo akka mishkaalaa yaani biyya arabaa ka jiru bakka waan hunduyyuu ni jiranidha isin laaltanii bitachuu bichaadha yookiin immoo kun ilaalamee warqaammaa sayyoo geexidhaaf bitattan kan immoo bishaaniif bitachuu dandeettanii ilaalame ni bareeda maashinii juusii saarbisii warqaammaan kun achirra jirti akkuma beekamtu baay'ee babbareeda jira maanka shuukan achirra jira burcuqqoo geebaa achirra jirti baay'ee waan babbareedantu jira burcuqqoon bishaan inni biraa immoo burcuqqoon bishaanii kun bifa kanaan hin jira abbaa maazanii afuriiti abbaa maazanii jahallee hin jira baay'ee burcuqqoo bareedaadha garuu baay'ee burcuqqoon kun furdaadha jechuudha kanneen irra egaa kana fakkaata kabajamtoota daawwattoota kennaa inni biraa immoo meeshaa yeroo baay'ee isin barbaadan keessaa inni tokko namni keenya nama mana keenyatti barbaachisu keessaa rakabootota gara rakaboota kennaa jechuudha amma laalame tun immoo siinii amma faashina dhufte baay'ee bareeddu taatedha laalame akkasiin bareeddu sii tana amma faashina baay'ee bareeddu laalame baay'ee waan das nama jedhudha tuni bakka gatiin isaanii mootaanii jechuudha tun immoo kalarii biraatiin Aisha sanalaa tun immoo laalame geexii ababaa qabdi maashaallah harki kiyyan diimatu garuu akka arga isaan akka fiitirratti qabatan kana fakkaatti baay'ee babbareeddu wallahi maashaallah tabarakallah laalame geexii ababaa birraa qabdi siinii maashaallah sirriitti babbareedaa ta'anii dhufanii jiranii asitti tunillee immoo jabana wajjin rakabooti kibbiidhaan jechuudha baay'ee babbareeda maashaallaadha tunillee akkasitti kun abbaan gadaa nu biratti baay'ee beekamaadha kun abbaan gadaallee jira hin gatamne innis kunniin illee kun ilaalame saarbisiin immoo aynata isin barbaadan hin gatitu wal caala malee kun aynata isin barbaadanii babbareedatu jira jechuudha akka barbaadan keessaa filattanii bitachuu dandeettan isin jedha daawwattoota keenya burcuqqoota namoota biyya arabaatti beekamtuudha buna ho'aatti naqanii yookaan hin qorrisiistu kun asillee ni jirti isin jenna daawwattoota keenya isii bichaa miti dizaayinii biraatiin immoo kun tabirallee as jirti tabirallee kadiirin harka jirti ammallee maashaallah ni babbareedan isin jenna daawwattoota keenya kabira amma rakabooti akkaan bareedu jira sufraan immoo guguddaa ka Dubaay irraa dhufetu jira isallee isin agarsiisa egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kana rakabooti kana anatu isinitti agarsiisaa jirudha rakabootiin kun bifa baay'ee bareedaa ta'een dhufee jira laalamee laala fakkeenyaaf kana laalamee keessi isaa warqaammadha inni kun baay'ee bareedaa waan akka geebaa of keessaa qaba inni kunillee argitanii miila of jalaa qaba asiin jalli kun warqaammadha dirraammadha jechuudha kun immoo warqaammadha baay'ee bareedaa jechuudha siinii isa fakkaatu hojiyyuu akkanatti irra keettaniitiin abbaa manaa keessan bira keettanii taali ashrafi gaawwaa jettaniin baay'ee itti gammada jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya inni biraa mootuu laalame halluu kana rakabooti kana jechuudha kibbiidhaan ta'ee bifa biraatiin dhufee jira achi keessa seennee isinitti agarsiisa kabajamtoota daawwattoota keenya magaazana keessa jira achillee dhaqnee isinitti agarsiisna kanaan osoo hin ta'in gubbaa isaatti ammallee maaltu dabalamee dhufe kibbiidhaan kibbii kun akkana ta'e kun akka seenneen irraa hin buunetti bifa haaraan fooyyahee dhufee jira jechuudha bifa isin barbaadaniin isin ajajna jechuudha isin ajajamna kabajamtoota daawwattoota keenya isin dhuftanii gama keenya nu ajajjan taananii nuti isiniif ergamu fi isiniif binneetiin mana keessan isiniif bareechuuf qophiidha jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya osuma maamilli jiru isin keessa isin gara viidiyoo seenne kabajamtoota daawwattoota inni biraa mootu rakabooti kana mee ilaala xiqqishoo namni maatii baay'ee qabdan jechuudha warri baay'ee qabdan isa kana bitattanii bitanne qoy hojii biraa qabanne isa kana bitattanii maatii keessan guutuu wajjin itti fayyadamuu dandeettan jechuudha baay'ee guddaadha akkuma san immoo keessi isallee baay'ee bareeda laala rakabootii nama guddaa fakkaata baay'ee isaa baay'ee namatti tola ni bareeda kabajamtoota daawwattoota keenya ni bareeda amma isaan sirriitti mul'ataatiif illee amma agarsiisuu barbaade sufraan kun sufraan garana jiru kun sufraa biyya keessatti kun immoo ka Dubaay irraa dhufe ka baay'ee orijinaala ta'edha daawwattoota keenya sufraa kana bitadha isiniin jedha maaliif himmoofu akkasin ta'u sirriitti baay'ee orijinaala guddaadhallee
sufraa lama jechuudha. Kuni kan bunaati. Kun immoo kan nyaataati. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya baay'ee guddaadha laala kabajamtoota keenya kuni kanaan jira. Kunis kanuma ta'ee immoo kanarra irra guddallee jira. Kuni bakka gahaadha. Isinitti agarsiisa kabajamtoota daawwattoota keenya. Kuni gahaadha ka bunaa itti agarsiisa. Guddaa Dhiisi kan guddaan immoo sufraawwan zuliyyaadha inni. Zuliyyaadha inni isaan barbaadan jedhee yaadu. Baxxaan itti guddate. Garuu yoo namni barbaadu namni saalonni bal'aa qabu. Amin ወደዛ ወሰድከው እንደ እንትኑ ትልቁን እንትን ሱፍራ ትልቁ ሱፍራ የለም። በቃ እነሱ ናቸው ምግብ እና ይውና ነው አልቋል። ግን ባለፈው ትልቁ ይታል ሌዲ ሆይ የቻራ እንዳወጣ ከና ኩኑ ይባይ በሬዳ ጉዳላ ወይ እዛ ውስጥ ገባ። እሺ ነይስ ያሺ እጋ kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaawwan kun jechuudha. Yoo isaan rakkoo qabuman taate asuma keessatti biyyuma akkuma keenyaa sirreessinaan jechuudha. Kan agartanii asumatti yaalamaa jechuudha. Yaalli isaan numa bira jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya mee asseennee isinitti agarsiisu jechuudha. Baay'ee guddaadha. Har'a laala daawwattoota keenya akka barbaadan diizaayinii feetanii akka filattan kan nu bira jiru bicha ajajuu osoo hin taane akka barbaadan akka filattan suuqii isin geessinee jirra. Laalladhaa, filadhaa, bitadhaa. Tokko tokko yaalli inni akka jedhame ta'eef yoo kufillee adii rakkoo hin qabu jechuudha. Bismillah. Ndaamne ani tuufi. Isa lafa godhiiti. Daawwattoota keenya kana fakkaata. Kan kufillee ka'ee. Kan kufillee taarrafee ka'ee jira. Inni biraa immoo karree isinitti agarsiisuun jechuudha. Yoo kibbii kanatti agarsiisa. Maashaallah. Isa kana jechuudha agartanii inni ammaa fooyya'ee dhufe reef isiniin jedhu sun kibbi mata'ee bifa kanaan ajajaan hojjisiisuu jammarree jechuudha. Fuulallee keessatti laallachuun dandeettan gisee buna danfistaa. Egaa akkatti agartan. Kan sadaa jedhee ittila. Agartanii? Gadi keessatti argaa jirtan. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkatti ilaaluu dandeessan jechuudha. Xaardii qabaa jechuudha. Kan duraanitirra fooyya'ee dhufee jechaadha. Baay'ee waan namatti toludha. Warqaamman jira. Kun asirra laalaa. Warqaammadhaan jira. Warqaammadhaan jira, birraammadhaan jira. Gosa gosaan adda addatti jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Dizaayinii addaati. Kafeelaan filattanii ajajachuu dandeettan isiniin jenna daawwattoota keenya. Sheer laayik sabskiraayib gochuun akka hin irraanfatamne asitti immoo distii kun akkana bareedu sanatu jira. Jalli isaas kun teessoon isaa akka haala kanaan kan tolfamedha. Fayyaa daawwattoota keenya sheer laayik sabskiraayib godhaadha. Ammaan xumurree jirra. Nagaa nuun ta'aa fayyaa nuun ta'aa nagaatti jedhi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhuftanii nu ajajuu jechaadha.